namichi giinii tokko maal godheedha? Yaa Rabbi goota akkanaa Oromoo keessaan baasi. Yaa Rabbi. Akka inni waan gaarii wayii hojjetetti warri kana faarsaadhu jiru. Alaa 350 olii hojii gartee zinaatti godha. Kabiyyateetii quba qabdaati. waan ቪዲዮodhaan bahee haasofne malee የኬኛ keessatti raawwatamaa beekna ሐሴትን የገደለው ተጠርጣሪ በወሎንጪቲ ከተማ በቁጥጥር ስር መዋሉን በዚህ ሰዓት ከወደ አዳማ እየሰማን እንገኛለን qabamuun isaa qofti nuun fayyadu waa tokko godhanii uummatatti agarsiisuu qabu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشمارك فوني ردفتوتا في كابجمتوت أورو شو هرس فيديو كبراسيني قبل في تنجرا كم بيكم مغا فيديو ببار سو بشن نسيو كان إرتي دبانو كان إرتي كل فينو لي بايزني قبل في تنجرا استوديو كينيا غا غوتمان غوتوتي أكستت أمر النجرة مع الفكاتة لا استوديو كينيا كان أما كان فكاتة سينيتو ليرا أكم ورين مگر channel kana taalo warftani gaad subscribe godhaati maati channel kana taani sinin jala video kanaaf immo studio kanaaf like dibba make like kuma tokko galchuu qabdu namni tokko akkanafne gamemi nafuusisa qarreessa funguddette kan bantiin ishee duuda yoo argitan natti himaa onnee koo irrattammuudha kan guntunni loomii qal'oo mormalooko ishee gaafa waamu daftee jettu ookoo ulfaattu intalaa kannaaf laattu kabaja ishee mamii malee fudhattu ajaja amala qabeettii simboo giiftii guutuu dhugaan na jaallattee kan irratti duutu gurraattiis hataatu magaalaa fi diimtu fira koo jaallattee kan diina koo ildiimtu hiyyummaa koo beektee ishee naaf obsitu gaafan dogoggoreesh ishee na gorsitu shurrubbaa yoo dhabdes kan konkonni qaamu hundumaan marfatee ishee waliif dhaamu Oromummaa urgooftee kan haalaan beektu dudha yoo argitan natti himaa jaarsatti geesseen fuudha yoo argitan natti himaa jaarsatti geesseen fuudha waaw nafuusisaa giiftii morma qalloo kan booqaa nafuusisaa wow Can you talk to or say something in Afaan Oromoo? Eyye, waan tokko jechuu danda'a. Oromiffaa haasa'a. Akka Amaariffaa miti. Xinoo tu beeka garuu nan yaala. Dubbii keessan irra biyyan kiyyaa Ameerikaadha. Achi Ameerikaa keessa dhaladhee godhadhee amma sababa hojiif gara Itoophiyaa dhufe. Hojiin kiyya baadiyyaa keessaati. Yeroo tokko gara Finfinnee nan deebi'a garuu yeroo baay'een achi baadiyyaa keessa jiraadha hojjedha akkas kanaafuu maal fa'aa kan biraa hoo maal fa'aa beekuu barbaadani. bareedduudha afaan kiyya afaan Oromoo nan beekaa tokko naan dubbadha kunoo faranjiin afaan keenya atuu siin raftanu faranjiin nu dhaala afaan keenya waan akka inni barbaachisaa ta'e baraaraa asirratti isin akka inni barbaachisaa isin ittiin qoosina afaan Oromootti afaan kiyya baruun barbaada biyyi kanaan jiraadhu Ameerikaadha ሐሴትን የገደለው ተጠርጣሪ በወሎንጪቲ ከተማ በቁጥጥር ስር መዋሉን በዚህ ሰዓት ከወደ አዳማ እየሰማን እንገኛለን ሐሴት እንደሚታወቀው በመሰራበት ሬስቶራንት ውስጥ እጅግ አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ ከ5 ጊዜ በላይ በጩቤ ተወግታ ህይወቷ ማለፏን ከዚህ ቀደም መረጃ ድርሻችሁ እንደነበር ይታወቃል ገዳዩንም ታዲያ ለመያዝ ሁላችንም ትብብር እንድናደርግ ጥያቄ አቅርቤ ነበር ገዳይ የተባለው ግለሰብ ታዲያ አሁን ላይ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተሰምቷል አዳማ ከተማ አስተዳደር ደንበላ ክፍለ ከተማ ወንጂ ማዞሪያ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ላይ የአንድ ሬስቶራንት ስራ አስኪያጅ ሆነችው የ24 ዓመት ወጣት ተጠርጣሪው በስለት ወቅቶ መሰሩንና በፖሊስ ብርቱ ክትትል ተጠርጣሪውን መያዙን አዳማ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ኃላፊ ሆኑት ኢንስፔክተር ወርቅነሽ ገልሜቻ በተለይም ለብስራት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት መናገራቸው ተሰምቷል ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንደተመለከተነውም ታዲያ ተጠርጣሪው ይህ ከኋላ የምትመለከቱት ሲሆን ስሙም አብዱራህማን ዳውድ እንደሆነ እየሰማን እንገኛለን አኩም ቪዲዮ ከለሰራት ዲኤስኔ ሙጫኑ ምክንያት ዲኤስ ይቻላ ገረናኑ አዳማቲ ሙጫ ፎቶ kana irratti argitan ajjeesuudhaan yeroo afur meeqa jedhan laphees irra waraanuudhaan ajjeese namichi sun qabamee jira qabamuun qofti waan nuuf hin godhu
namoonni akkas godhanu namoonni ijoollee dubartootaa gudeedanu namoonni ijoollee dubartootaa akkas taphatan murtii wayiitti murteeffame akka jarri kaan irraa baratanuuf akka jarri waan akkasii yaaddu jarri sharriin akkasii jarri uummatatti akkas taphattu irraa baratuuf haalan taaniin uummatatti agarsiisaa ajjeesuudha jara kana. Yoo akkasitti dhiifamee isin kunis duuteetti qabamee hidhamee dhaqee achis mana hidhaa taa'es achi taa'ee qallabamuun isaan oolu. Kanuma beekee inni abdii kutate ijoollee dubartootaa akkas taphataa. Maa inni yeroo akkamii keessa keenya jira? Arramoo sa'aatii sinaa. Let's go. Laala kanarratti waan dubbannu kan mucattii kana amma keessuma baate amma keessuma baa jirti baay'ee. Arramoo sa'aatii sinaa. Kan dhiqamtu na dhiqaa jettee waciitiin jedhan viidiyoo kana intalatti shirnaa godhaa ansiif hin gaddineen sirra olii kana wayya siinirra sangaa gurraacha kana wayya simiti faranjoonni humti keellee akka kana nash qabxan of hin tuulan kunfaanii wana gaxariitti dhalattee guddatte yeroo baay'ee namoota gaxariitti guddatanti gaxarii keessaa ba'antiyyuu bayyanatti warroota jedhaman biyya keessaa xinnoo kiiloomeetira 30-40 fagaatanii katamaa 5-6 jiraatanii gaafa biyya abbaa jiraa biyya maatii jiraa mandara jiraatti galan mandara maatii jiraatti of tuufedhash kana ash qaabbatu dhaggeeffadhu obboleettii ko miidiyaan kun miidiyaan akkas miidiyaan jalaa baatu miti maatii marraa dhalatti irratti of guguddisi siif hin gaddineen gurbaa isa dhiiraa borsaa baatee si duukaan lafa akka loonii si duukaa yaa'u isi hundi kee atis loon akka horii kanaati sirra horii kana wayya horii agarteen beektu nash qaabbatu har'a horii tirsina har'a ani shamarranuma keenya biyyaa baatee ji'a 5 biyya namaa jiraatte biyya isheetti galtee immoo maatii jiraattu bobbokoksitu of afuuftu haasaallee ash qaabbatu si artifishaalee fuula mataa kee dhiqe kana miti faranjiin illee akkan ash qaabbattu horii viidiyoo kana irratti kan isheen naa godha warroottan akkasii abashaa taatiin hundi ash qaabbattan biyya namaa ji'a 2 3 jiraattanii horii minaa Kanammaa waan akkas jedhaniyyuu waan jedhani waanumti jedhanii ni argafatan jiru kanammaa. Bakka akkasila akkas likkisitti nu himaamime. Namni isin asirratti argattan kun Mubaarak Musammaati kan duraatti Rabbiin koos yaa fayyisu fayyaa kee gaariitti Rabbi si haa deebisu namni hedduun ana dabalatee isin dabalatee yeroon Itoophiyaa galee kara Turkii deemuu dhaabbatu nu hunduu qoosaa godhaa turre amma erga gara Turkiitti deebi'e Mubaarak Musammaati namni isin amma fuula isaa ilaalattan kun Mubaarak Musammaati Rabbiin hin danda'a fayyaa gaarii fayyaa ofii isaatiin jaallatu fayyaa kee gaarii duraanii caalaatti Rabbiin si haa deebisu wallaahi hedduu nama gaddisiisa nama ergasii taa'ee kursii barcumarra taa'ee miskiinota hedduu gargaaraa ture amma akkanatti jira Rabbiin fayyaa gaariitti si haa deebisu du'aa kadhaafi. Mubeedha akkam du'aa kadhataa jirtu du'aa kadhataafii jirtu yeroo baay'ee kanaan dura osuma dhukkubu asuma rakkina meeqa argu osuma dhukkubu iyyee moodii qabee nu kolfiisanii moodii dhuma qabee haadha siin haa ta'u gaa rabba fayyisuudhaati du'aa kadhadhaafi warri dandeessan amma dandeessan hin gargaaraa isin jechuun barbaada mubee keenya rabbi si haa fayyisu nuuf jiraadhu. Kan jedhu sila namichi giinii tokko maal godhe jedhan sila namichi giinii tokko maal godhe jedhan kuno goota akkana yaa rabbi goota akkana oromoo keessaan baasi yaa rabbi kiyya dhiironni oromoodha yaa rabbi yaa gooftaa kiyyatiin dandeetta dhiironni oromoodha eegima durbaa waraabu sagalee shamarranii waraabu viidiyoo shamarran ergisiisuu qofaadhaan sadarkaa gootummaa riikoordii qabdi yaa rabbi goota akkana tokkicha oromoo keessaan baasi maal qaba akkana tokkicha yoo rabbi oromoodha kenn kun amma bar kun amma bar du'ullee seenaa dalagee jira bar
seenaa dalagee jira jechuudha. Yooma ajjeesanii seenaa dalagee jira. Ammas jechuudha wanni inni godheetiin jedhee bakka warroota aangoo qaban jechuudha. Dubartoota aangoo qabanii warra aangoo qabanii jechuudha. Dubartoota warra aangoo gurguddaa qabaniiti jechuudha. Akkama ganda keessa deemaniitiin jaartii milishaadhaa ijoollee didiqqoo waggaa 7 waggaa 8 gudeedu kanaa miti kenna ka Itoophiyaadha. Wajjaa inshaallah. Kana bar rabbiin dhiira Itoophiyaa kana bar rabbiin kanaaf na odan. Kenna daa'imman didiqqoo reefuu nyaattee hin quufne badaa mishaayyuu addaan hin beenne. Wannummaan kunuu qaama dhiiraati raammoodhaa addaan hin beenne kana. Ijoollee daa'immanitti taphata kenna biyyatti daa'ima waggaa 4 daa'ima waggaa 3 daa'ima waggaa 5 kenna seenaan kenna kanaan beekama ka Itoophiyaadha. Viidiyoo shamarranii gabbaasu sagalee shamarranii gabbaasu daa'ima waggaa 3 4 gudeedu. Ijoollee jabbilee gudeedu kana dhiir kanaan beekamtan kanaan beekamtan. Mee namnummaan tokkichi jaartii milishaatu harkaa qaba jedhu hin jiru bar milishamma jaartii milishaatu namni harkaa qabu hin jiru. Jaartii hangaawota gugurdaa miti. Ta akka Abiyyi fa'a akka Shimallisii fa'a. Ta akka Abbaa Duulaa Gammadaa kana. Ila asirratti qaalittiin kun niitiin kun jenna malee. Wama nama gorsitu fakkaattee wama jira miti wama nama gorsitu wayii fakkaattee kan jaartiin dulloomtee lafatti haftee waa'ee ilma rabbii jechuun egaa yaa'u. Annama arrabsuun jaaladhu baay'isee jechuma siin nama aarsa malee jechuma siin akka waan bareeddu ta'e isa qiyaamaan duratti dhufee qiyaamaan nurra ga'e hin beektu dhiirri akkasii Itoophiyaa keessatti jetti dhiirri akkasii biyya keessatti jetti laalaa isa nu akkaataan nurkaa badee waan akkamii utuuma maara sodaan mataa keenya keessatti uumameyyii laala kana jira. Abbe maraatu akkanaa miidiyaa irra kaa'e jara kanaa jiru akkamitti nu wanti hin taane nuun qunnamuma gorsinaanis dhaga'uu diddeetta. Rabbumti gayaahu rabbumti. Dhalaa 350 olii hojii gartee zinaatti godhe. Amma namticha gartee akkana maarree godhe sigalee warri imma gartee namayyuu as gubbaa oogusu kana kabiyyateetii quba qabdaati. Ataarifuun adda asin amma dura beeytanii hin beeytan kala sigalee. Dhalaa 350 olii hojii gartee zinaatti godhe akka jiru HIV hin balleeyse. Taarifuun hin beeytanii hin beeytan waan viidiyoo waraabiniif hin beeytan biyya gartee intalasaa gartee geeysee aangoona qabsiisi jiru. Taarifuun haata hin beeytan tanaafuu yaa jara keenya gara kitaaba kana qabadhaa dhiiroo. Kitaaba kana barsiisaa ilmaan keessan. Dhageessaniittu miti. Waan biyya keenya iyyuu hin beeku. Inni kun illee isa viidiyoodhaan ba'e isa mul'ate jechaadha. Inni mul'anne hoo. Inni dhokatamee godhamaa jiru. Waan biyya keenya keessatti beekna. Namoonni baay'ee waa'ee kana waa'ee dhiirummaa gobaziidha baga akkas gootee baga akkas haadha si godhe namoonni baay'ee waan akkasii dubbatu miidiyaa irratti jechaadha. Samoonni kana wanti kun miidiyaa irra akka jiruun beektu gaa waa'ee kana akka jiruun namicha kana kan miidiyaa qabee jiru akka jiruun namicha kana waan namni akka waan gaarii godhe wayii akka jiruun namni waa'ee isaa haasa'a inni kan waa'ee isaa faarsaa an ayyaa jechaadha wallaahi tiktookii galee viidiyoo ilaaluu na taateesse jechaadha feesbuukii yeroon galu akkas namicha tiktookii yeroon galu kana na jibbisiise jechaadha gaayyaa maal goona laawu akka inni waan gaarii wayii godhetti ilaalamaadha jechaadha. Isa qiyaamaan dhufee fuuldura keenya dhaabbate irraanfataniiru jechaadha. Egaa rabbiin waa eegu rabbiin waan hin taane waan akkasiin dura an akka kootiitti nan suuraa addalaa waan akkasii yeroon arge bakka jira miti yeroodhuma kana keessa uumamuun koyyuu na taateessa rabbuma waan akkasii irraa nu eegu viidiyoon irraaf qabadhee dhufe kana fakkaata simbaaree sin gammachiisa jedhee yaada amma viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti oroo shawuu baay'ee.